Akkam jirtu daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophii imaltuu raadiyoo kanaan gara kutaa magaalaa Daabeetti yaadaan isin imalchiisne sochii hojii shinishaanoo lafaatiin muuxannoo gaarii waajjira lafaa kutaa magaalichaa bira jiru isin daawwachiisna. Aga xumura qophichaatti nu hordofaa nu faana turaa kan jennu qopheessee dhiyeessaan Alamuu Hirphaa, ogeessi kaameeraa fi gulaalaan suur-sagalee Olifan Tasfaayee, gulaalaan qophii Jamaal Kadir. Oromoon lafti lafeedhaa jedha. Waa malee miti. Maagmaaksa kana kan fayyadamu. Lafti handhuura qabsoo siyaas-dinagdee Oromoo ta'uusaa mul'isuufi malee. Lafa bu'uuraa hawaas-dinagdee ta'e kana seeraa fi sirnaan hoogganuu yoon danda'amne. Lafti faayidaa uummataaf ooluun haftee harka dallaalotaa fi faddaaltotaa seenuun murni muraasni qofti akka ittiin badhaadhu gochuu bira darbee madda rakkoo bulchiinsa gaarii ta'ee fulla'a. Kantiibaa magaalaa Adaamaa Obbo Haayiluu Jaldee dabalatee hooggansi jijjiiramaa magaalichaa waggaa 4 dura magaalittii hoogganuu eegales rakkoo danqaa bulchiinsa gaarii ta'uun fayyadamummaa uummata magaalittii miidhan qorannoon adda baafate keessaa tokko rakkoo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa magaalaati. Hooggansi jijjiiramaa magaalichaas seektera lafaa keessatti rakkoolee gurguddoo armaan gadii adda baafate. Isaanis lafti magaalaa Adaamaa olaantummaa dallaalotaan hoogganamu, caasaan seekterichaa kira sassaabdummaan xaxamu, ijaarsi seeraan alaa pilaanii magaalittii faalleessu babal'achuu, daangaa magaalittii irratti weerarri lafaa jiraachuu, kaartaa irratti kaartaa kennuu, lafti waliinii fi lafti magariisaa faayidaa immalleef oolchuu fi ragaan lafaa qindaa'aa jiraachuun dhabuun rakkoolee qorannoon adda ba'an ture. Rakkoolee kana hundeerraa hiikuun lafa faayidaa hawaasaaf oolchuuf hojiin shinishaanoo fi rigularaayzeeshinii lafaa aanaalee magaalittii hunda keessatti cimee akka itti fufu kantiibaan magaalaa Adaamaa Obbo Haayiluu Jaldee akkas jechuun kallattii kennanii turanii. Ragaa waajjira lafaa tootaalii ala jira waggoota darbanii. Inni biraa rakkoo ijoo nan ba'e lafti hedduun kaartaa 2-3 qaba. Hedduun lakkoofsan baay'ee hedduudha. Kaartaan lafa tokkorraa yeroo qorannoo saniitiin adda baafnee akka badu kaartaan booyida akka ta'an ta'ee fi adeemsa gargaraa keessaan ture lafa tokkorratti hangi kaartaa 17 akka ba'e qorannichi adda baasee ture. Overlaappiin rakkoo cimaa ture jechuudha. Inni biraa lafti dhuunfaa kee wabummaan qabu ture. Kaartaa qabaadhu malee kaartaan kee wabiin ture. Namni ta'e ka'eetuma mana murtiitti siimata ture. Walxaxaa ture yaadicha kanarratti haalli isaan ture. Kana qofa osoo hin taane naamusni waliigala manicha keessa jiru baay'ee nama sodaachisa ture. Sirna durii keessaa ba'uu diduun rakkoo ture. Ammallee hojii nu gaafatu. Haaluma adeemsa darbeen lafa asiin kaadaastaratti galchitu gara biraatiin qabiyyuma durii saniin immoo tajaajila kennuuf fedhuun seektaricha keessa kan turedha. Inni kun qormaata fi reezistaansii jiru jennee ilaalla. Akka waliigalaatti gaa nuti milkaa'inni kamuu chaaleenjiin ala hin dhufa jennee naman kenna tajaajila lafaa gara dijitaalizeeshiniitti ceessifneera. Bu'aa kaadaastaraati kun. Faayila Adaamaa waggaa 100 wal koreessan barbaadanii waliin makaraa arguun sun seenaa ta'eera jechuudha. Kuni akka bu'aa waliigalaatti ilaalluudha. Akka waliigalaatti ilaallu bu'aa diinagdummaa guddaa qaba. Bu'aa siyaasaa guddaa qaba. Bu'aa hawaasummaa guddaa qaba. Bu'aa galma keenya gara e-governance ce'uuf deemnuuf galtee guddaadha. Akka mootummaatti immoo akka badhaadhinaatti immoo mootummaa waan dubbate raawwachuu danda'u, waan waadaa gale xumuree agarsiisuu danda'u mootummaa ta'e ta'uusaa, paartii waa waadaa gale uummataaf waadaa gale raawwate ta'uusaa, yeroo filannootis komii keessan ni xiqqeessinaa jennee waadaa galle iddoowwan komiin itti baay'atu gara dijitaalisii jijjiiruun ni fooyyessinaa jennee waadaa galle dursinee raawwachaa dhufnee fi ni danda'amaa kan jedhu barnoota irraa fudhanne ta'a. Kutaalee magaalaa Adaamaa kallattii kenname kana hojiitti kun hojii shinishaanoo fi rigularaayzeeshinii lafaa bal'inaan geggeessuun qabiyyee lafaa gara seera qabeessaatti fiduun gaaffii uummataa deebisaa jiran keessaa tokko immoo
kutaa magaalaa Daabeeti. Kutaan magaalaa Daabee kutaalee magaalaa ja'an bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti argaman keessaa tokko yoo taatu, aanaalee 3, aanaa Angaatuu, aanaa Caffee fi aanaa Solloqqee Dongoreen caaseffamtee argamti. Kutaan magaalaa Daabee zoonii misoomaa 29 caaseffamtee kan argamtu yoo ta'u, namoota 80,000 oltu keessa jiraata jedhamee tilmaamama. Hojii raawwachiisaan olaanaa kutaa magaalaa Daabee obbo Salamoon Nagaash lafaan dhuura qabsoo siyaas-dinagdee uummata Oromoo ta'e sirnaan bulchuu fi hoogganuun fayyadamummaa uummatichaa mirkaneessuuf cichinee hojjechaa jirra jedhu. Akkuma beekamu lafti keessattuu immoo seenaa qabsoo uummata Oromoo keessatti bu'uurarraa uummanni Oromoo jaarraa hedduu fi qabsaa'aa kan ture, karaa ijaarameen isaa ta'u karaa bittinnaa'een gaafilee uummanni Oromoo qabsaa'aa fi ture. Dhaloonni dhufaa darbaan gootonni hayyoonni beektonni Oromoo itti aarsaa kaffalan gaafilee sadan gurguddoo uummanni keenya kaasaa ture keessaa tokko gaafii lafaati. Lafti uummata Oromoof lafeedha. Qabsoo aarsaa hedduu booda gaafini abbaa lafaa yookaan abbaa qabeenyaa uummanni Oromoo lafarratti gaafachaa ture. Qabsoodhaan deebii kan argate waan ta'eef lafaa fi uummata Oromoo, Oromoof lafa gargar baasnee ilaaluu hin dandeenyu. Sababni uummanni Oromoo aarsaa gurguddaa kafalaa fi ture keessa tokko gaafii kana waan ta'eef qabsoo uummata Oromoo keessatti lafti iddoo guddaa kan qabu ta'uu isaati. Soo lafa aarsanii uummanni Oromoo argate kana lafti immoo seeraa fi qajeelfamaan hoogganamu qabeenya guddaa keessattuu magaalota keessatti qabeenyi guddaan magaalli qabu yoo jiraate lafa. Soo lafa bu'uurarraa sirna bulchiinsa lafaa jijjiiruun magaalli keenya sadarkaa har'a irra geessan immoo magaalli kun magaalaa Riijoo, magaalaa guddoo baha Afrikaa, magaalota biyya keenyatiif biyyoota biyya keenyaa fi gaanfa Afrikaatiif fakkeenya ta'uu dandeessu. Magaalaa dorgomtuu uumuudhaaf bulchiinsa lafaa irratti hooggansi keenya olaanaan keessattuu jennoon kabajamoo kantiibaa keenya bira jiru daranii kan nama boonsu ta'uu isaati. Kanarraa kaanee lafa qisaasamarraa bilisa gochuuf keessattuu immoo lafa regularize yookaan shinshaanoo hojjechuudhaaf dhimmoota maaliif barbaachisee maaliif hojii shinshaanoo kanatti gallee kan jedhu qabxiilee sadan tokko kaasuudhaaf tokkoffaa magaala pilaaniin bulchuuf magaala seeralummaarraa bilisa taate magaala Adaamaa fakkaattu gochuudhaaf tokko barbaachisummaan hojii shinshaanoo pilaaniin bulchuu fi kan jedhu barbaachisummaan isaati. Lammaffaa galii mootummaa fooyyessuudhaaf, galii mootummaa guddisuudhaaf, mootummaan galii irraa argatu argachuudhaaf akka qabxii lammaffaatti qabachuu hin dandeenya. Sadaffaan uummatattis abdii horuun abbaa qabeenyaa taasisuudhaaf ragaa abbaa qabeenyummaa argatanii lafa isaan irratti mirga argachuu akka danda'an dhimmoota kana sadanii fi bara kana kutannoo hooggansa keenyatiin hojii kanatti galamee barootaaf yaaliin taasifamaa ture. Bara kana garuu marsaa xumuraatiif hojii regularizationii kana xumurree bahuudhaaf hiikoon siyaasaa olaanaan itti kennamee hooggansi keenya olaanaan kabajamoo kantiibaa irraa kaasee hooggansi sadarkaan jiru hanga aanatti uummata keenya wajjin ta'uudhaan marii babal'aan gaggeeffamee hawaasnis itti amanee hojiin kun akka milkaa'uuf ogeeyyiin keenya keessattuu ogeeyyiin waajjira lafaa isaan maandisoonni jennuun bal'inaan hojii kanarratti waan hirmaataniif xiyyeeffannoo yookaan immoo hojii ijoos godhamee waan qabamee tureef karaa milkaa'ina qabuun hojiin kun bara kanas raawwachuun danda'ameeti kan jiru. Icciitiin milkaa'ina hojii shinshaanoo kutaa magaalaa Daabees fedhii qaxxaamuraan lafa argachuuf jiru daangessu hojii keessatti hawaasicha boomsuu fi hojicha ajandaa hooggansa siyaasaa gochuu akka ta'e obbo Salamoon Nagaash dabalanii himan. Kana booda dhimmi ijaarsa seeraan alaa magaalaa Adaamaa irratti seenaa ta'a jechaadha. Because bal'inaan bara darbees dambiin booda irratti tarkaanfii babal'aa fudhannee laffeen baay'ee bilisa baafnee karaa baankii lafaatti akka galu ta'ee sun immoo tajaajila garagaraatiif tajaajila structural planning ayyamuuf bal'inaan akka oolu ta'eeti kan jiru waan ta'eef icciitiin milkaa'ina kana bu'uurarraa akkuma kaase tokkoffaa fedhiin uummanni qabu bal'aa ta'uu isaati. Fedhii qofa osoo hin taane immoo milkaa'ina hojii kanaatiifis qindoomini uummataa fi caasa keenya sadarkaan jiru gaariidha jechuun hin danda'ama. Fedhiin
garagaraas keessatti hin jiru jechuu hin dandeenyu. Fedhii daangaa darban inni tokko argate lama gaafachuun darbee yoo mul'ate iyyuu garuu immoo bu'uurarra hawaasa wajjin marii babal'aa gaggeessaa waan turreef mirgaaf dirqamnis karaa iftoomina qabu waan itti himameef kan mirga qabuu fi kan mirga hin qabneef iftoomina waan itti himamaa dhufeef hundaa ol koomitimentiin uummata bira ture caasa keenya sadarkaan jiruu fi ogeeyyiis dabalatee hooggansi keenyas xiyyeeffannoo kenneen koomuleetivii isaa olaallu immoo qindoomina qooda fudhattoota waliigalaati waan ta'eef dubbiin kun milkaa'uu dandeenyee jirraa kan jedhu qabachuutu gaarii ta'a jechaadha iccitii milkaa'ina keenya olaalle. Hojii Shinishaanoo kanatti kallattiin seenuun dura barbaachisummaa isaa irratti hawaasa waliin marii geggeessuu keenyaan hawaasichi hojichatti waan amaneef fedhii isaatiin qabeenya isaa daandii irraa kaafachuun hojicha milkeesseera kan jedhan immoo itti gaafatamaa waajjira lafaa kutaa magaalaa Daabee obbo Ibraahim Da'ooti. Faayidaan hojii Shinishaanoo yookaan hojii ijaarsa seeraan alaa dambiin duraa gara dambii seeraatti fiduudha. Tokkoffaa fayyadamummaa uummata keenyaa roga hundaan mirkaneessuudha. Uummanni keenya kaleessa addeessa keessa jiraachaa ture. Addeessa keessa jiraachuun inni mataa isaatti dhukkubbii mataati. Gadaantummaatu itti dhagahama. Addeessummaan maqaadhumti addeessa jedhu sunu sammuu namaatti dhiibbaa mataa isaa qaba waan ta'eef hanga yoomii addeessa keessa jiraadha kan jedhu san uummanni keenya eebjuu halkanii guyyaa eebjotu ture. Eebjuu kanaaf hiikoo kennuudhaaf deebii deebisuudhaaf aantummaa roga hundaan qabaachuudha. Aantummaa hooggansi ummata ijaarsa seeraan ala dambiin duraa keessattuu zooniiwwan itti baay'atu keessatti hojii seeratti fiduutiif akkamitti finna yoom finna roga kamiin finna kan jedhu sun hooggansi itti amanuudha. Koomitimentiin akkasii jiraachuudha. Kutannoo yoo qabaatan hooggansi ummataaf kan jedhu sun keessa isaatti yoo amane hojii kam hojjechuun hin danda'ama jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan hojii kanatti gallee jechuudha. Hojii kanatti gaafa gallu akkasumatti lafaa kaaneetii kan galle. Mariin barbaachisaadha. Mariif marabbaa. Egaa shanashannee biraan deemte abboomsinee mirga uumnee biraa deemna. Kaartaa kenninee fi biraa deemna jechuudha. Kaartaa kam? Kaartaa isa duraa sanii miti. Kaartaa dijitaalaayiz ta'e. Kan iddoo barbaade yoo barbaade akka kaleessaa san faayilii na jalaa badeera achi ta'eera as ta'eera wanti jedhamu tokko hin jiru online ta'eera waan ta'eef karaa kamiin faayidaa isaa maaneej gochuun hin danda'ama jechuudha. Karaa saniin kaartaa dijitaalaayiz ta'e kenninee fi irra iskaan goonee siistama keessa galchinee irra kaartaas fudhataniiru karaa kanaan hojii keenya raawwanneerra jechuudha. Waa kamuu hojjechuudhaan dura kan uummataa gochuudha. Waa kamuu hojjechuudhaan dura uummata wajjin mari'achuudha. Waa kamuu hojjechuudhaan dura uummanni akka murteeffatu gochuudha. Kanuma kan argine kanumatu ta'es jechuudha. Zoonii amma Shinishaanoo irratti gaggeeffamaa jiru. Kanaaf roga hundaan hojii kana qaama uummata zoonii sanii Shinishaanoo namatti gaggeeffamu zoonii san bakka bu'e keessattuu warra dambiin dura bakka bu'e koreessa wajjin walii galuudhaan ogeessi keenya halkanii guyyaa koomitmentii pilaanii magaalaa wajjin hojii wal simsiisuu bloogii hidhuu daandii baasuu wal jalaa siqsuu abboomsuu mirga uumuu waan jennu kana halkaniif guyyaa hojjechuudhaan hojiin kun hojjetamee sadarkaa amma argitan kanarra gaheera jechuudha. Hojiin Shinishaanoo lafaa kun pilaanii magaalaa kabachiisee mirga abbaa qabiyyummaa mirkaneessaa galii magaalaa guddisee rakkoo bu'uuraalee misoomaa hiika jedhu obbo Ibraahim Da'oo. Galmoota Ismaart Adaamaa keessa jiruu fi jireenya zoonii amma Shinishaanoon itti gaggeeffamaa jiru kana ammayyeessuudha, magaalomsuudha. Fakkeenyaaf akkamitti ammayyeessina, akkamitti magaalomsina. Kaleessa manni jiraataan asitti keessa jiraachaa ture mana akkamii akka ta'e argitaniiru. Har'a yoo ilaaltu ramaddiin iddoo kanaa pilaanii wajjin wal simsiisuudhaan abbaa darbii tokko lama hanga 5 kan ta'u taate akkaataa istaandaardii saniitiin ijaarsi naannoo kanatti hin gaggeeffamaa jechuudha. Kanaaf galmoota Ismaart Adaamaa keessaa magaalomsuu fi ammayyeessuu isa jennu kana galmaan gahaa jirra jechuudha. Kun tajaajila geejjibaati. Galmoota Ismaart Adaamaa keessaa uummanni keenya fedhii fi faayidaa waan barbaadu sana argachuudhaaf geejjiba ammayyaa'e, geejjiba saffisaa ta'e, geejjiba iddoo barbaade seenee waan barbaade fuudhee bahuu danda'u. Haalli yaa'iinsa geejjibaa immoo daandiin keenya isaaf kan mijate kan ta'u gochuu san keessatti kanuma amma kaasisan meetira 15 ta'eera waan ta'eef akka barbaade tarra tasaabiin as keessa seenee bahuun hin danda'ama jechuudha. Hojii daandii misoomsuu, hojii daandii tolchuu akkanumatti diignee jigsinee kan biraa deemnu osoo hin taane uummanni zoonii amma Shinishaanoon itti gaggeeffamaa jiru kun kiyya kan jedhu sanitti amaneera waan ta'eef anaaf kan jedhu sanitti amaneera waan ta'eef ammayyaa'u magaalomuun
kan kana caalu hin jiru kan jedhu saniin hirmaannaa ummataatiin daandiin keessa akkaataa amma argaa jiru kanaan cirracha uffachuu danda'eera jechuudha. Cirracha eega uffatee itti aanee immoo hojii kobilistoonii diriirsuutti deemamaa jechuudha. Waliigala qabatama jiruun aanota lamaan keessatti hojii kana halkanii guyyaa hojjechuudhaan parsantii dhibbaan aanota lamaan irrattuu raawwannee keessaa baane bilookii hineerra, daandii baasneerra, wal jalaa siqsineerra, abboomsineerra parsilii 1735 akka kutaa magaalaatti raawwannee keessaa baaneera. Galmi keenya faayidaan magaalli asirraa argachuu qabu. Fedhii keessattuu uummata zoonii Shinshaanoo Amratti geggeeffamaa jiru gaafii uummata kanaa deebisuudhaaf galiin galuun dirqama. Yoo galiin hin galle gaafiin bu'uuraalee misoomaa, gaafiin daandii, gaafiin bishaanii, gaafiin ibsaadhaa hin deebi'u. Yoo xiqqaate haala amma qabatama irra jiru kana wal bira qabnee yoo laallu miiliyoona 100 fi miiliyoona 58 galchuun danda'ameera jechuudha. Galiin hojii Shinshaanoo parsilii 1735 kanarraa kan argame yoo laallu jechuudha. Kanaaf hojiin kun qindoominaan hojjetame kamuu milkaa'inni isaa kanuma amma arginu kana waan ta'eef karaa kanaan hojii keenya raawwachuu dandeenyeerra. Ummataa fi mootummaan harka yoo kan ta'u taate waan karoorfate sana raawwachuu hin danda'a. Galma gahiinsa isaa immoo ummanni keenya waan nu raawwannu waan nu hojjennu san irraa fayyadamaa ta'ee arguun sun gammachuu waa hundaa ta'a jechuudha. Kanaaf roga hundaan ummata wajjin taanee hojii kana karaa kanaan raawwachuu dandeenyeerra. Mul'ata Ismaart Adaamaa dhugoomsuun magaalaa Adaamaa ammayyooftuu fi jireenyaaf mijattuu gochuuf ijaarsa seeraan alaa maqsuun barbaachisaadha kan jedhan itti gaafatamaa waajjira lafaa kutaa magaalaa Daabee obbo Ibraahim Da'oo milkaa'ina hojii Shinshaanoo lafaa kana keessatti deeggarsii fi ordoffiin kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee nuuf taasisaa ture iddoo olaanaa qabaa jedhu. Odoo hoggansi olaanaan hojii Shinshaanoo eenyullee kan sodaatu, eenyullee kan ittiin buune, halkanii guyyaa isa magaalomsuuf hammayyeessuu, baadiyyummaa gara magaalummaatti fiduu, magaalaa keessa jiraatee kan baadiyyaa fakkaatu sana akka inni magaalaa keessa jiraatu taasisuu, namni of danda'ee akka jiraatu hojii Shinshaanoo kana keessatti abbummaadhaan akka gallu kan nu taasisu kabajamoo kantiibaa magaalaa Adaamaa kabajamoo obbo Haayiluu Jaldee hojii kana abbummaadhaan nu deeggaruudhaan nu cinaa dhaabbachuudhaan halkanii guyyaa hojii keenya qorachuudhaan kallattii kaa'uudhaan rakkoolee achi keessa jiru immoo wal wajjin hiikuudhaan fayyadamummaa uummata keenyaa immoo mirkaneessuudhaaf halkanii guyyaa nu cinaa waan dhaabbataniif hojiin keenya qulqullinaaf ariitii jedhamu saniin raawwannee keessaa bahuu dandeenyeerra waan ta'eef aantummaa hoggansi qabu. Koomentimentii roga hundaan beekumsaan guutame kan akkasii hoggansi qabu yoo jiraate waan kamuu raawwachuun rakkoon qabu homaa ulfaatu waan ta'eef karaa kanaan hojii keenya raawwanneerra. Hoggansi keenya kutaa magaalaa halkanii guyyaa waa hundaan nu deeggaruudhaan nu cinaa dhaabbachuudhaan caasaa nageenyaa iddoo barbaachisutti akka nu wajjin ta'u gochuudhaan ummata wajjin waliin taanee ummata mariisisuudhaan faayidaa fi fedhii iddoo kanatti zoonii Shinshaanoo amma itti geggeeffamu kanatti yoo geggeessine ummanni argachuu danda'u san itti himuudhaan roga hundaan hojiin kana caalu kan biraa hin jiru kan jedhu saniin yeroo isaaniis aarsaa godhanii nu cinaa dhaabbatanii roga hundaa hojiin kun akka milkaa'uuf nu deeggaruun waan ta'eef hoggansi kutaa magaalaas ulfina guddaa qaba. Aantummaan ummatummaadhaa kanumaan ifa waan ta'eef hojiin keenyas roga hundaan miira qindoomina qabuun miira tokkummaatiin hoggansi keenya aanas hojii kana raawwannee akka keessaa baanu halkanii guyyaa itti dadhabaniiru waan ta'eef ulfinatu isaaniif mala waan jedhu sana kaasuu barbaade. Aanaalee kutaa magaalaa Daabee hojiin Shinshaanoo lafaa kun bal'inaan keessatti geggeeffamaa jiru keessaa tokko aanaa caffee yoo taatu akka aanichaatti cittuu lafaa 850 gara seera qabeessaatti fiduuf karoorfamee hanga gabaasni kun qindaa'etti 100% raawwatameera. Bulchiinsi aanaa caffee hojii Shinshaanoo fi regularizationii kanarraa galii qarshii miliyoona 50 argachuuf karoorfatee galii qarshii miliyoona 77 galcheera. Obbo Galaanaa Yaadataa itti gaafatamaa waajjira lafaa aanaa caffeeti. Akka aanaa caffeetti hojii baay'ee hojii guguddaatu hojjetame. Hojii guguddaa kana keessatti yaa kabajamoo kantiibaan keenya kallattii akka kaanitti hojiin Shinshaanoo kun guutumaa guutuutti xumuramuu qaba jedhamee waan kaa'ameef kallattuma sana fudhannee gara hojiitti galle qaxanaa lamaa irratti hojjennee jechuudha. Qaxanaa 6 fi qaxanaa 7 hojjennee guutumaa guutuutti milkeessinee keessaa baaneerra. Kun irraa kan madde immoo ummata naannoo kana jiran waamnee mariisisnee barbaachisummaa irratti dubbannee koree filachisnee koree sana irratti teenyee hojiin kun milkaa'uu danda'eera jechuudha. Kana keessa hojii guguddaatu hojjetame.
daandii meetira 15 kana keessaa baheera jechuudha. Akka waliigala Shinshaanoo kana keessatti parsilii 850 qabna. Parsilii 850 kana keessa guutumaa guutuutti xumurree dhibbantaadhaan fixnee keessaa baaneerraa abboomsinee jechuudha. Kanarraa darbeet immoo kaartaa namoota gara dijitaalaa galchuudhaaf kaartaa qabiyyee guutumaa guutuutti 850 xumurree keessaa baaneerra. Uummanni baay'ee gammadaadha. Akkatuma nuti hubanneen baay'ee gammadaadha. Kana keessatti uummanni rakkatee ture jechuudha. Ba'umsa galumsa hin qabu. Namni dhukkubsatee namni haati deessee karaatti baatu karaatti galtu hin qabdu. Kana uummata rakkoo waggaa baay'ee gaafataa ture kana barbaachisummaa irratti teenyee walii gallee kana isaanis gammadanii fudhataniit hojii danqaa al ta'aniit hojjetaniiru jechuudha. Kaartaa abboomsuu irratti abboomsuu guutumaa guutuutti 850 parsilii qabna isa guutumaa guutuutti dabarsinee kennineerra. Kanammoo qabiyyee kaartaa hojjannee gara kaadistiraatti galchaa jirra jechuudha. Guutumaa guutuutti 850 kaartaa hojjanneerra jechuudha. Amma kanaaf nuti amma qaxanaa 6 fi qaxanaa 7 kana hojjanneerra. Inteenyu ammas jechuudha. Hojii Shinshaanoon kun guutumaa guutuutti xumuramuu qaba. Kallattii jaameen kanaan nuti sammuu hojiirra jirra jechuudha. Hojii kana amma qaxanaa 8 gallee qaxanaa 4 kana dura harcaatii qabu rakkoo garaagaraa qabu sana keessa gallee furree waan adda addaa kana sirriitti irratti galleen hojjenna jennee itti deemaa jirra jechuudha. Jiraattonni aanaa caffee tokko tokkos gaaffiin keenya bara dheeraa hojii Shinshaanoo kanaan deebii argachuu isaatti akkaan gammanneerraa jedhu. Shinshaanoo kana amata 20 eege. Karaan qabaa ture, bishaan hin qabu ture, ifa hin qabu ture, karaa yoo fayyaa dhaban itti bahan hin qabu ture. Isa kana amma Shinshaanoo kanaan karaa argannee jirra. Ifaa fi bishaan sun amma nu toluuf deema. Kanaafuu baay'ee gammannee jira, itti fayyadamaa taanee jira. Fayyadaa amma irraa argachuu eegallee jira. Baay'ee dalagaa jiran. Seera qabeessa akka ta'een kennaa jiran. Maatii saddaan hin fageessan. Haadhaa fi ilmaas wal cinaa godhaa, wal dandeessisaa. Ollaa karaan fudhate kanaas olluma cinaa kaayaa. Iddoo jireenya isaa hawaasummaa ammaan dura ta'e san akka iddirii, akka wajji jireenya adda addaa kanarra akka hin fagaanne godhanii ilmaan isaaniitis mana barnootaa kanarraa akka hin fagaanne, mana buufata fayyaati kanarraa akka hin fagaanne godhanii idduma kana wal dandeessanii kennuu kanarratti baay'ee gaariidha. Shinshaanoon baay'ee bareedaadha. Dhugaa maandisoota keenyarraa jalqabee koree Shinshaanotaarraa jalqabee haala gaariin aduu osoo hin jedhin qorra osoo hin jedhin guggubatanii uummata kana gara ifatti baasaniiru. Baay'ee bareedaadhaan jechuudha. Uummannis isaan duukaa bu'ee isaan yoo as jiraatan daka namni diigee fixee bakka ajajametti uummannis fedhiidhaan fedhii isaatiin jechuudha. Bakka ajaja kennu bichaadha isaan. Ajaja kennanii isaan fuuldura bu'anii bakka asii kennan dabarsan isaan uummanni. Diddiigri osuma karaa babbaasne bakka nu itti deemuudhaaf zim jenne እና haala kanaan wannoo jennee wal hubanneetiin haala kanaan xumurre amma iftoominaan hojjetame wanna jiru hundaa isaa jechuudha. Yaa'u nu namni silaa ofumarraa beelaa miti namni quufeen jedhu isumarratti wannoo jedha malee wanna bira waan takkan jiru iftoominaan hojjetame. Qophii maltuu Adaamaa Broadcasting Service kanaan gara aanaa Angaatuuttis gorree hojii Shinshaanoo lafaa aanichaa daawwanneerra. Akka aanichaatti cittuu lafaa 885 bilookkii 23 hidhuun gara seera qabeessaatti fiduuf karoorfamee hanga gabaasni kun qindaa'etti dhibbentaa 100 raawwatameera. Hojiin Shinshaanoo fi Regularization lafaa kun zoonii misoomaa Alii Birraa, Odaa Roobaa, Gadaamichillee, Urjii fi Kurfaa keessatti geggeeffamaa kan jiru yoo ta'u, hojicharraa galii mootummaa qarshii miliyoona 50 galchuuf karoorfamee qarshii miliyoona 61 galchuun danda'ameera. Obbo Gannaa Malkaa itti gaafatamaa waajjira lafaa aanaa Angaatuuti. Shinshaanoo aanaa Angaatuu bara 2017 tiin wal qabate karoorri nuti qabanne naannoo parsilii 885 raawwiin keenyas 885 jecha parsantii 100 irra bulookii 23 raawwiin keenyas bulookii 23 jechaadha. Parsantii 100 oliin keessaa ba'an jechaadha. Galiidhanis wal qabatee galiin keenya naannoo kanarratti miliyoona 50 sassaabnannee wal qabanne garuu naannoo miliyoona 61ti.
kan sassaabne jechaadha. Karoora ol kan sassaabne ta'uu isaati jechaadha. Keessattuu hojii Shinshaanuu bara 2007 wal qabatee kan adda isa godhu armaan dura Shinshaanuun kan jalqabamu gannatti achi siqamee jechaadha. Barana garuu osoo ganni hin dhufin fulbaana irraa eegallee jechaadha. Karoora ji'a tokkootiin qabanneet naannoo qaxanaa 5 kan gaggeessine ta'uu isaati jechaadha. Qaxanoonni nuti irratti gaggeessine kun zoonii Alii Birraa, Gadaamichillee fi zoonii Urjiitii, Odaa Roobaa fi Kurfaa kan jedhamu irratti Shinshaanuu kan gaggeessine ta'uu isaati jechaadha. Egaa Shinshaanuu kana gaafa gaggeessinu jalqaba irratti marii ummataatiin kan gaggeessine jechaadha. Egaa marii gaggeessineen booda immoo koree filannee, koree ummataa filannee warannee, koree ummataa egaa filanneen booda soosoo mana manaatiin kan ittiin deemne ta'uu isaati jechaadha. Egaa itti deemnetoo ragaa kana funaanneen booda ummataaf ifa akka ta'utti maxxansine ummanni ragaa san ilaallatee warratee komii qabullee guyyaa 3 keessatti waajjiratti dhufee dhiyeeffatee komii saniifis deebii argateera jechaadha. Keessattuu zoonii kana keessa, zoonii Alii Birraa kana keessa argitanoo ta'e naannoo kana keessa karaan armaan dura hin turre jechaadha. Namni du'ee karaa reef ittiin ba'uun kan hin jirre ta'uu isaati. Rakkoo bu'uuraalee misoomatiif kan saaxilame ta'uu isaati jechaadha. Egaa Shinshaanuun gaggeeffameen booda karaan amma argitan kun pilaan isaa kan eeggateen meetira 10 kan bahe ta'uu isaati. Isa sanis namni akka barbaadetti keessa deema. Akka barbaadetti immoo pilaanii magaalatiin mana wal simu ijaaratii jira jechaadha. Kanaaf inni kunis immoo sadarkaa kana akka ga'u kan godhe tokkoffaa cimina deeggartummaa yookaan hooggansa sadarkaan jiruutiin jechaadha. Keessattuu hooggansi kutaa magaalaatis hooggansa magaalaa dabalatee hooggansa aanaa dabalatee nu deeggaruurraan kan ka'e sadarkaa kanaan ga'eera jechaadha. Jiraattonni aanaan gaatuu tokko tokkos armaan dura mana addeessaa keessa jiraachuun daandii ittiin ba'anii galan dhabuun dararamaa turuu himanii yeroo ammaa kana Shinshaanuu hojjetameefiin mirga abbaa qabiyyummaa isaanii mirkaneeffachuu himan. Dhugaadha Shinshaanuun amma adeemsifame kun gammachuu baay'ee nutti argamsiise. Kanaan dura rakkoo baay'ee qabna. Bishaan hin qabnu, karaa hin qabnu, ibsaa hin qabnu. Kan hunda rakkina karaa hin qabnu, kan hunda rakkina qabna jechuudha. Asii gaanee akka kun Awaash ga'utti dhugaa turre. Amma katamaas dhiyaataa dhufee amma garuu bishaan akka Indalibbii jiraachuus baatu bishaan hin jira. Ammoo Shinshaanuun kun adeemsifamuun isaa waan gaariin nutti dhaga'ama, gammachuun nutti dhaga'ama, magaalaa fakkaachaa jirra jechuudha. Dhugaadha Shinshaanaan kun asitti gaggeeffamuu isaatti hawaasni kun carroomadha jechuudha. An akka kiyyaatti hawaasni kun hawaasa carra qabeessa. Maaliif hojjenne hawaasni kun gara ittiin ba'ee galuu kan hin dandeenye dubartiin ulfaa mana baatee mana yaalaa dhaquu carraa dhaquun kan hin qabne ture. Har'a garuu bifa kanaan bareedee akkaatuma pilaanii magaalattiin hojmaanni amma hojjetame kun hojmaata baay'ee boonsaa baay'ee nama gammachiisu hundaa ol bu'uuraaleen misoomatiif karaa ittiin tolu hojmaata hojjetamedha jechuudha. Kanaafuu jiraatan akka jiraatanitti baay'ee kan itti gammadeedha hojmaata kanatti. Hawaasni akka hawaasatti dhugaa dubbachuudhaaf hawaasa baay'ee eebbifama mana isaa humna isaatiin kan diiggatee kan karaarraa qabu karaarraa kaasee akkaatuma seerri jedhu saniin kan hojmaata keessatti ofiisaati karaa mana isaa ofiisaati diiggachuudhaan ogeessa dhufe waan ogeessi ajaje san immediately fudhatee gara hojiitti hiikuu keessatti shoorri hawaasni kun taphate shoora leencate jechuudha. Ogeessonni keenyas ogeessota hojmaata kana lafa qabsiisuu keessatti akkaataa seerri jedhu saniin hojii guddaa hojjetan ogeeyyii buleeyyii ogeeyyii hojii gurguddoo hojjetamanii hojmaata kana guyyaa 10 keessatti baay'isee hojiin kun kan xumurame jechuudha. Kanaafuu tumsi uummataa hundaa ol tumsi uummataa ajaa'iba jechuudha. Magaalaa fuu fakkeenya kan ta'uu danda'udha. Xumura irrattis muuxannoon hojii Shinshaanuu fi riigularaayzeeshinii lafaa waajjira lafaa kutaa magaalaa Daabee kun haa babal'atuun dhaamsa keenya. Egaa dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo qophii maltuu EBS muuxannoo hojii Shinshaanuu lafaa waajjira lafaa kutaa magaalaa Daabee irratti xiyyeeffachuun isiniif dhiyeessaa turre kanumaan goolabameera. Qopheessee dhiyeessaan qophichaa Alamuu Hirphaa, ogeessi kaameeraa fi gulaalaan suur-sagalee Oliifan Tasfaayee, gulaalaan qophii Jamaal Kadir, horaa bulaa deebanaa.